السلام عليكم. مين سنينجا؟ مجرد نبورتست. كان أبدي كوبيتس نبورتست. لقيت سنينجا. دون ست بونا والله. أكسيتي واجد شو تكان في ولا لون هيرتو لا ولا لون قباب دو تكان إلى مو من تترى واجد شو بعد خلينا نخدمه. ما جالسين فكاتا. هوني أنقف عبد الصمدي إني بيتنسى عبد الصمد برد إنقدا وجد في ناس أنا في أمريكا را هوني أخجع وفي سجرات أبل يمتو وفي سجرات تحقق لبوه في إدريس أكاغر تقول خلت أقول سورة وجرخاني هذا النوع نما هذا جمعنا فينا زمان سنين زمان دوكانا سنفيسة لو الجاروتو إنه مجولي لما تقول رافي سيد إدريس اللي يقولي سدي نفكر إذا أنا وراء كمان تقدر والجال نقول اسمي جي والله نسوي إن إيمان ليش أفان بروتي إن إيمان لينيون إن نتفق إجاجريت نقول يجتلا نتفق لما تعملوا إيه بارتي أما إبراهيم يوسف بيانتي هوغانو نتيجة جنوني أغتيا كامجان بارتي إنجان ما جناني غري سيجنا عندونا غري بدأنا غري أما أفهم نمشي نواجه غري هوغا جيجتا هوغا نمشي نعمة غري جيجو وانا متكون في رب الميت فكات أما إيشين شيء أوبي هركان قبل challenge يشوف بيلانا هيكا خدام كمان وهي سكالك challenge يشوف غير يشوف بارتي يشوف وما يشوف تياتر تفريد أساسا أما ختامة سنجوم لودي كمان عربي دو ختموا يركبه يساعدوا ورد ختمه ilman adeemanii yawudiitu waa katabe arabni sigarratti dhaaddatanii katabuu jalqaban duba kan arabaatiin caale maali jennaan katabbiin arabaa gosa saddeeti biyya hindii kan miliyoonaa fi dhibba afurtaan ar'a katabbii kudhan qaban gaafa mastar hasan abdulqaadir eemmoo katabbii afaan keenyaan baase OMN itti bobba'an akka hamatti itti bobba'an dhugatti misaan jaara سلا خبر إني أمبيع جتشو إنفنتر جتشو نموان هذا الرأس خبروا بقولني جمال كمية أنا براسي يعني ونين أغرسيس تقول دم إنسي هنكم تكان أغرسيس مالي مستر حسن عبد القادر إنه أن سلا أنت نتايدا كمان سيدا لابا بيانت نما كسي وانو خاص جمعان خنا أكلها في الله عن قتل سنجار نواني انتهي مقالات الخيسة كنا مجارمة الإرمتنا وانو جوتنا كنتم جوتنا قال لا جوتنا مقاسد الجبل نجيب مقاسد قال خاني من كنت أسباني وسو أكسيتي ترد أبو بكر موسى خنا وجي والبري أبو بكر موسى بدينا كتاب هيسد كتب والبري هيبتي جرى خنا يرو أكاد إنسان الرفض بدينا نتشخيص جرى عالم وبدا أبو بكر موسى لما ولدوا ختموا بدي عالم أنت إقرا بدينا لا ربي كتب في أبو بكر موسى لين نعناوة دلريت لغتي قال أدري لوا هل ترى وقال أدري لوا الدين لا بكمس قد جمع نجوها
dhaabbateen sagalee bareedduu qabda akkam daangaa gubbaa gaditti. Ani isallee ol jee hin laalle xiqqoo tureetiin dhufe dibeeti makiyya hokorsaatiin je'eeni sagalee wahii silaaluma jirtu midhaaniitu hin jirreen jee walitti yookaan kana jee laala katti galeef namichi kun qaara namichi kun anjoollee teenya keessa lamaaniin argeeru jiraate maayitii sheekaatiin arge qara yoo ajatteeni mahmaasaanii agartee si waanii wada hedduu namaan an jaaladhu keessaa maayitii arga al-akhan keessatti argama dhugaa rabbi gaafa kan gaafas dhufillee ani sababa wayiitii fi maqaa isaa hin kaasne warri al'aan talabbaloo nu burqaatti qowwaa maadii kaasanii jaa kaisa dura taa'u shantab shubbisaati walaloon inni jejjee kaisatti aanu Muhammad Ahmad qopheeti akkasumatti agartee abdii qopheeti ijoolleen Somaalii ijaaramte garuu nama wal'eessu qabaachuu hin turre meeshaa gaarii qabaachuu turan walli isaatu isaan keessaa hin baane Elvis Presley fa'aa akkeessuu turan John Haliilee akkeessuu turan ni agarra nuti kan hunda hangafoonnis nama harkaa bara wali jedhan jaarumoo kana waan joollatti dhagame eegaa dhamuu kan isaa wajjin wal bada akka inni walaloo barreessu eegaan beeka isaa walaloo 28 barreesse ani jennaa bugar musaa walaloo barreessite walaloo ta'e keessa kan kaadhaan dhuftu hin agarre akka biyyannaa kuruntaa isaa barreessee maal araarame magantaa araarfama gooyte walumni arrabaa fi ilkeeru ar'ate dureen akka maal taate naa himi dannatte siin arka hiriyaa jaalalaa waasin miidhe takka miidhamtullee silaa araaramu akka afaanii kana arkee waa kun aalima amantii qofaa miti aalima afaaniitiis amma eega walaloo fi namoota maal naan jedhe yaa Ismaa'eel naan jedhe mana isaa deegeessi waggaa hundi akka eenyuun dhuftee jettiin jennaan ilma garaadaati jedhe garaada ham isuma gaafadhu jedhe na dhihaattee na gaafatte gara dalagaa irreetii jedhe ati hamuu godhaadan ijoollee qottuu haata hojii wakkachaa hojjannee manguddoonni fudhatan uleedhaan mataa bicha cabsanii jedhe duma maal jennaan Afrikaan jechuu dandeenyaa naan jedhe san maqaa dhoobbaatii naan jedhe qottuu magaalaa miti bilashaa kan yoo haadha maqaa dhoobbaatii jedhe furdeen jedhe amma ijoollee simaatu wal bira galche akkasittiin gabbahee ijoollee waliin fidee gaafa manguddootti as baanee ijoollee Afrikaan dardarammaan tanaa wallisnee fidne warri agartee nu dura dhaabbatee gosti qaalluun ammallee ituun Sheekh Muhammad Bookeetii fi Muhammad Wal Abdullaah ammas nama gurguraatarraa Ibroo Ahmad Haaj Abdullaahi akkasumatti ammas Baashaa Diidoo akkasumatti Aliyyaa nu waafatan maal itti feetan ijoollee Afrikaan jaanii nu waafatan an akka dura taa'aatti anaa hundi taa'uu turre nama afaan kana dubbatu hunda itti feene jee iluu abbaa booraatirraa hamma Harargeetti shawarraa hamma Arsiitti Gujiirraa hamma Booran hundaa itti feene Muhammad Umar kumana irratti katabaanii gammadee isni dubbise kitaaba keessa jira silaa fuula kanaan isin irratti dubbisaan jee kitaaba kiyya keessa bal'inaan jira ni akkattan amma gaggabaabsaa irra babbaheetiin jira kan hafe sagantaa isaanii fi gaddaqqisa waan dhaggeeffataniif hundumaafuu galatuumaa. Hedduu galatoomfannaan pirezidaantii Afran Qalloo jalqabaa Ismaa'eel Muhammad isaniif sagalee teessanis dharraanee ture warri har'a nu gidduutti argamtan baga lubbuun nuun jiraattanii kan nuyi rabbi raamataa godhuu fi dirree biyya hayyuu fi goototaa qaanqee khayri isaatitti baga nagaan walitti dachaane galatooma. Adeeroo Ismaa'eel baay'ee arraabawwaa takkaallee keessan naanan bifne. Angora la kitabaatiin isinin mata duree kitaaba kanaa qaanqee khayri isaati barreessaan Ismaa'eel Muhammadi barriitti barraa'e bara 1918 akka lahaa Oromootti 2025
akka warra faranjiitti 2017 bakka biyya tanaatti akaakuun barruu seenaati. Xiyyeeffannoon sosso'aa afran qalloo akkasumas jalqaba seenaa sosso'aa aadaa uummata Oromoo irratti mata dureelee adda addaa sabbata seenaatiin walitti hidhaman 51 qaba kitaabni kun. Namni afaan Oromoo dubbisuuf qalbifachuu danda'u hundi kitaaba kanarraa seenaa guduunfachuu danda'a. Namoota roga kanaan qorannoo gaggeessuu fi kitaaba barreessuuf madda seenaa ta'uu danda'a. Namoota dubbisuufis madda beekumsaa ta'uu danda'a. Akkasumatti illee buusa seenaa ta'uu danda'a. Meeluu fi dhima seenaa hedduullee dhinsee hiriirsuu danda'a. Kitaaba mashataa seenaa afran qallootiin wal qabatanii qilleensarraa rimaa fuudhanii barreeffamanillee sirreessuu danda'a. Sirna barnootaa keessallee seenee dhaloonni akka irraa baratus gargaaruu danda'a. Dhugumatti kitaabni kun barruun barreessitootaatii fi walleen akka dhufaa sololtootaa caaltu ragaa ba'a. Kitaabni qaanqee keessaa hawwisoo hangafaa fi jalqabaa urjii bakkalchaati hanga hiriyaa jaalalaa biiftuu ganamaati hanga maaskoof haarsalee hanga suuqalilaatiin taphashamee jira. Kana malees hojii fi seenaa Abubakar Muusaa, Ali Shabboo, Shantam Shubbisaa, Ismaa'il Muhammad, Suleymaan Yusuf, Ali Birraa, Abdii Qophee, Himee Yusuf fi kan kana fakkaataniin hundaa ol kitaabni kun afran qalloo abbaa qaroomaa waa hundaaf mataa ta'uu waa hundinuu isumarratti jalqabamuu roga qabsoo hidhannootiin roga walleetiin gamaa laabaatiin dhaaba siyaasaa irra Oromoo qabulleen waa hundaafuu abbaa ta'uun dirreen dhawaa mo'an dura ta'uu ragaa ba'a. Mata duree kitaaba kanaa jala gaggabaabseetiin tuqa bakka isaan tuqan bira dabraatiin deemaa. Mata dureen jara kana dura mata duree dargaggootaaf shamarran Oromoo keessaa warra duraas bee dargaggoota Koloneel Naccila Baash, Hilaal Akdar, dargaggoota Qayyila Baash, shamarran Qayyila Baashii fi Asmar Faadhaan wal nama barsiisan. Akkasumas hooggantoota Qayyila Baash, Hilaal Akdarii fi dargaggoota Qayyila Baash fa'aa as baaseetti isaanii waliin nama fidee dhiiroo isaan kana dura eenyufaatu jiraa namaan ja'a. Asmariin nama fidee 1961 nama deebisee magaalaa Dirree Dhawaa keessatti Asmar jaaree yeroo gabaabduu takka booda akka hin beekamnetti dhokatee Asmar walaloo adda addaa dhufaasuu jalqaba. Asmariitu dhugaa bishaan lagaarree jaalala kana takkaatu waan agarree jedha. Mata dureen kun ammas gaa gorollee seenaa maree fideetti gurmuu lameen seenaa sosso'aa aadaa Oromoo keessa sadarkaa olaanaarra qubatte bira nama geessee waan adda addaa nama barsiisa. Jammaata lameen amaanaa seenaa fi aadaa boonsituu nuuf dabarsa. Jammaata Mustafaatii fi miseensota isaa akkasumallee jammaata dusturiin wal dura nama kaaya. Kana qofaa miti haala ka'umsi guddaan itti argamee fi jammaata Mustafaatii fi dustur waan isaan keessa dabran akka gaariitti bashak godhee seeneeseeti qabsummaan isaan duraa jalqabamuu shanshalanni qabsoo walitti as dhaabbatuu ragaa ba'a. Yoo mas qofa dhaabbatare jammaata kana sababa garee siyaasaa hannolaattootiin hidheeti ammas deebisee akka isaanitti oddaranumaa onnatanii deebi'aniif jaaranii afran qalloon dhalattu faa nama godha. Barlamaanni Mustafaa gaa Abdosh Laazimaa muummee amma boruutii fi miseensonni isaanii hidhamanii xiqqoo akka diddiigamuu ta'e inumaa ulee calloo fi miseensaan duroomee booda jaaramee afran qalloo kana akka dhalu godhe. Hannolaattoonni beektanii jaarmee siyaasaa kaa Ingiliis firraa baasuuf Somaalee keessatti ijaaramee jiru. Juusni kun gaa kabajamoo artistii Shantam Shubbisaa akkasumatti Dr. Muhammad Qophee akkasumatti waggaa 50 dura biyyarraa ala ture kan dhufe Abbo Abdurrahman Barentoo akkasumatti illee artistii keenya kabajamoo Mahadii Sheekhaa artistoota keenya warri amma hojjechaa jirtanii fi warri karaa keessa jirtaniis akkasumatti kabajamoo fi jaalatamoo falmataa roorrootii fi sheekoonnanis gaa asni jiran manguddoonis ni jirti. Hundi keessi sanuu baga guyyaa har'aan tanaatiin kitaaba qaanqee keessaafuu qaanqee ka'iinsaa kan jedhu kitaaba kana kabajamoo jaalatamoo bu'uureessaa afran qallootii fi akkasumatti illee mataa walitti qabee deemuudhaan kan har'aan tana seenaa dhugaatiin namarraa odoo hin tahin
jiruma inni keessa dabree hojii wal qabatee hojii hojjetamte hundaa'uu ibsuudhaan kabajamoo obbo Ismaa'il Ahmad Adam akkasumatti illee warri asirratti afeerraa kanarratti argamtan artistoota dilaa jiraa keessaafuu ijoollee sooshaal miidiyaatiis barsiisaa amna dheeraa dhufee yuunivarsiitii Amboorraa asirratti kitaaba gulaalchuudhaan nu ibse hedduu haa galatoomuun jechuu barbaada. Akkasumatti keessaafuu hogganoota addaa warra akkanatti bifa kanaan miidhagsuudhaan nyaata aadaa qopheessuudhaan bifa haaraa akkanatti calaqqisiisuudhaan sossohii godhaa turtan ammallee maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsaatiin hedduun isin galatoomfachuu barbaada. Keessaafuu warra kitaaba kun yeroo maxxanfamu wajji wal qabatee warri irra guddaa asirratti maqaan warruma bite qofaatu dhawamu jira, maqaa waamamu jira. Warra immoo kitaaba kana maxxanse warra itti lafee dilaatu jira. Keessaafuu maqaa isaanii san nutilleen akka isin dhawutan barbaanna. Abdulwaasaa jira, Abdulwaasaa Lishoo, Abdulwaasaa Allajabaa jira. Akkasumatti illee ijoollee Qiwwaa Sambira Hutee ammas Birraa Koofiifaa jira. Warri yeroo matsaafni kun kitaabni kun barreeffamuudhaaf tattaaffiin godhamaa ture asirratti warri hirmaachaa ture maqaalee reefuu akka dhawamu itti ibsinee turre. Haa ta'u akka bulchiinsaatti yeroo adda addaa kitaabni kun silaarraa midhaan eebbifamuu qabu ni ture. Nutis namuu sagantaa adda addaatiin shaakallee adda addaatiin as keessa ture. Haa ta'u malee arraamtan yoo rabbi jee malee hin ta'u ilmi namaa numa niyyataa guyyaa akkanaatiin eebbisaa jira. Ammoo guyyaa rabbiin fedhe ala wanni tahaa waan hin jirre waan ta'eef jecha tanaafuu arraan tana seenaa dhugaa seenaa afran qalloo gizee jaameerra guddaan afran qalloo Oromuma qofatti kan fudhatu taha. Ammoo afran qalloo Oromoon haa jaaramu malee sabaa sablamman ifitti haamee obboleeyyansaa wajji tahee reefu akkuma obbo Ismaa'il ibsetti warri keessaafuu ijoolleen artistoota Somaalee meeshaa fi waa hunda ammayyaa qabanii ammoo waa haa ta'u walitti mahuudhaan walitti hirmaachuudhaan walitti ijaaramuudhaan seenaan ammaan tanuti haasa'uun kun seenaa Oromummaa odoo hin ta'in seenaa tokkummaati. Namuu akkamitti wal jaalatee wajji ijaaramee wal cinaa deemaadha. Akka ammaatti wanni adda babaasan kun abaluu kan gosa kana odoo hin ta'in guutumatti caayaa takka jala taa'uudhaan tokkummaa ijaaruudhaan nagee labsuudhaan siyaasaa silaa namni gabbahee siyaasaa tanarratti falmatu isaan siyaasaa immoo walleedhaan karaa ammayyaatiin hawaasaaf qabsaawanii kan yeroo ammaan tana yeroo dheeraa kana booda asitti jiruudhaan fayyaadhaan hundi isaanii nu gidduutti argamanii haala kanaan kitaaba kana eebbisiisuun waan kanaa ol nama gammachiisaa hin jiru. Haa ta'u nutis akka bulchiinsaatti waan dandeenyu obbo Ismaa'il abbaa keenya waa hedduu isarraa illee fudhachaa jirra. Kitaaba kana akka bulchiinsaatti nutis 300,000 gumaacha goonee irraa fudhannaa jechuun barbaada. Haa ta'u yeroonis wal jala dhuftee jirti. Baga baabaa baga rabbi si gammachiisee jechuu barbaada. Keessaafuu reefuu michooti yeroo jeerra jira isiin abbaan kiyya Kadiir Jawaar jechaa turte. Haa ta'u walaloo isiin barreessaa turte hedduu baaba Ismaa'ilis booyaa ture. Haa ta'u ammallee daa'ima guddatu warra keessaafuu manguddoon as jirtan warri hancufa liqimsitan jechuudha. Ija namaarraa rabbi haa qabu jaadhi du'aa itti godhaafi. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaan keenya gara eebbaatti caa'u jirra qindeessitootni kitaabni qaanqee ka'iinsaa jedhu pirezidaantii afran qalloo hawwisoo jalqabaa Oromoo nama duraa kan ta'e Ismaa'il Muhammadiin barreeffame mallattoo hooggantoota hundaa kan hammateef keessaa qabudha. Kitaabicha eebbisuuf deemna. Qophooytanii tokko
lama sadii. Kitaabni qaanqee ka'insaa barreessaa fi qabsaawaa artistii jalqabaa afran qalloo Ismaa'eel Muhammadiin barreeffame eebbifameeti. Mee harki keessan baga gammaddan baga guyyaa seena qabeessa kana geessan alla magan. Kitaaba seenaa qabeessaa yeroo hundarraa haasa'amu Arrant House abbicharraa argannee jirra. Galanni guddaan kan Rabbiiti. Hangafoonni keenya kitaaba kana haala addaatiin nuuf eebbisanii jiranii. Murtii 27/2017 qaanqee ka'insa sosso'insa aadaa uummata Oromoo. Kitaaba qofaa miti. Qaanqee bilisummaa uummata Oromooti kan gaanfa Afrikaati. Mee maamileen keessan yeroo tokko hundi keessanuu galatoomaa haamileedhaan nuusii maddaa gara barkatoo isa keessummootni kabajaa abbuuta asumaan dhuftanii nyaatota aadaa kana nuu dandhaftanii nuu qabattan nyaatotni aadaa. Nyaatotni aadaa abbaan gadaa Raabaadorii afran qalloo Abdurazaaq Ahmed Hassan Ibro Shaqaadhaa dhandhamanii kantiibaa bulchiinsa Dirree Dhawaa waliin nuuf eebbisaati kan jiran. Hamileen ni xiqqaata. Hamileen afyaayin mana marii bulchiinsa Dirree Dhawaatis addeeffatiyaadan arraa sitti argamanii sagantaa Dandana afnanii ansumaan taajabaa tufaatee iteensa waan namni wargabaa tufaatee iteensa waan namni wargabaa. Tulee afran kalloo dandana mantanaa tulee afran kalloo dandana mantanaa. Hello.